eebbise keessaa tokkodha. Humna kumaatamaan lakkaa'amutu Gidaamir eebbifamee sanarratti saamni godhamee jira. Grand Coalition yookiin tumsi guddichi kan sabooti biyyattii waraana gara fuulduraatti Finfinnee ittiin seenanillee opereeshiniin isaa akka amma eegale kana wanni jedhu jira jechuudha guyyaa rubban. Yaa waggoottan 27 darba yookaan waggoottan 50 darbaniif seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan histirii keessatti addi bilisummaa Oromoo haa Oromoo qabsaa tokkochisuma. Kaan ammoo warri kaafaawwan faan biyya keessa qabsoo karaa nagaatti yaali godha turan. Addi bilisummaa Oromoo warri Itoophiyaa kun yeroo baay'ee maal jedha dhaaba maseen jedhee explain godha. Maseen jechuun maali? Gaafitan Oromoon cuftuuf gaafadhame halkan kana. Maseen jechuun ilma kan koo jaalatti. Ilma kan kee jaalattu maal jette maasii faranjii akka qurxummii qabdeen kennituuf akka qurxummii qaban barsiiftaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo lolee lolchiisee Finfinnee seensisee qabatee waan Oromoon barbaachisuun hin finne. Garuu warri qabsoo waggaa 3 dabru godhamte waggaa 4 dabru godhamte wayyaane gussitee fi buur ta'e adda bilisummaa Oromooti without any doubt kan afaan guunnee dubbachuu dandeenya jiru qeerroon Oromoo manidhaati baaftee jeefamte ta'idhamte ta biyya baqattuun cufti ijoollee addi bilisummaa Oromoo filosoofii qubee generation maqaan qubee jechuun kadhalee addi bilisummaa Oromooti jechuudha addi bilisummaa Oromoo kan waan hin godhin hin qaban asdaan mata borusan asdaan maani godhan asdaan funnaan cabsan dhiigi keessuma jig inum sochaachu dhugaa bir jira maseen jeche en bakka bu'aa yoo ta'e warra ammaantan garee ammaantan Abiy Ahmad waliin jirtan opdiyo bakka bu'uu danda'e ibsuu danda'a dhugaa dubbachuuf opdiyoon maqa Oromoo calla qabdi malee meseen opdiyoon qabdi natti ma let me ask you this question namni daawwachuu jirtan mee namummaa yoo opdiyoon tun buuti opdiyo waggaa 27 turti warwaliin ture beeta mormachuu jira Bahar Shaaleefa Muktar Kadirfa jaarti taane nu maqaan isaa jaarti sunfa warri opdiyo kun cufti warrummaan itti mata ta'etti opdiyo mormachuu jira jechuu ganani jiran jechuu waan proud ittiin taan hin qaban jechuu sirni ammaan tan PP kun agas caala ganamaa jechuu kanaafuu waggaa 27 darb yookaan waggaa 50 darb hagatiin buusin af addi bilisummaa Oromoo don ta'ani war kan ta'u saatii jedhetiin dubbadha haan garan yoo dhumne addi bilisummaa Oromoo duriifame waan gabaabdu dubbadhe fita duriifam waggaa 27 dogongoro hojjeta waan sirreeffatan fakkaata ammallee guutuma guutuu perfect hin jedhu dogongoro hom tokko hin jedhu yoo sirreessanii deeman dhuga Oromoo akka deebisuu danda'an ammoo shakkii hin qabnu jechuudha kopha isaaniitii miti ammoo qabsaa'ota Oromoo war dhuga Oromooti dubbatu miidiyaa beektoota ayyoota hundi waliin qabsaa'e dhuga Oromoo deebisuuf shakkii hin qabdu jechuudha addi bilisummaa Oromoo keessaa waggaa 3 darbe dogongoro hedduun hojjetamu Oromoon kajeefamu malee dhimbii booddee argin warrum addi bilisummaa Oromoo dur deemenne nu amannutti wal ganee wal balleesse Oromoo jeessa turbita warrumsun fa'a addi bilisummaa Oromooti ganni 27 maqa qabsootiin taa'ee qabsoo hidhatur warsun amsaati ammaa nama gam tokkoon jarri kun keessaa calalamuuni qabsoon kun akka isheen fuulduratti tarkaanfattu waan taasisaa jiru hiree bal'aa bane iyyuu carraasiin kennin dura sirna eebbaa sanarratti ajajaa waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaatluwaak boomaan dubbate gabaabsine fudhanneetiin gara marii keenya. Your Excellency, the trainers and staff of Oromia Liberation Army Military Training Camp. Your Excellency, the respected young men and people of Oromia, ladies and gentlemen. Today, I'm very happy and energized for having you, and I want to express my happiness on behalf of Gambella Liberation Army. Initially, I would like to thank the leaders of Oromo Liberation Army for their quick response they made on our request at the time we asked their willing in order to have joint activities for the struggle to liberate our people suffering under the dictatorial regime of Abiy Ahmed. Particularly, I would like to thank the very initiative and courageous leader, Jalmero, for his being open and positive, and truly revealed is willing to cooperate and help us at the ground level of our struggle. From the day after our request has got accepted, we were very happy and sent our first advance team to meet Oromia Liberation Army leadership in Oromia territory. Then after
they had a very important and successful meetings that encourages our unity to work together until now. From there, I and my comrades were very surprised by the leadership under Oromo Liberation Army by revealing a culture of charity and unconditional love to us since the first day till today. Both Oromo Liberation Army and Gambella Liberation Army are freedom fighters. They are fighting against the same enemy for the same reason, in order to bring back the naturally given dignity and freedom that their people have lost for a very long time until today. Both Oromia and Gambella are the regions sharing the same boundary, Tielzen, and it is not by their choice to live together. Rather, it is an arrangement made by nature. Today, it is a day that Gambella Liberation Army and Oromo Liberation Army together enjoyed the first ceremony for the first time. From now on, the Oromo Liberation Army and Gambella Liberation Army will start joint operations, and I'm sure that the joint operations of the two will stop all the challenges facing the two liberation armies differently in their respective territories. The struggle continues. Viva Gambella Liberation Army! Viva Oromo Liberation Army! Thanks. Galatoma. Kuni sirna ebbaa jajjabeewwan waraana bilisummaa Oromootii fi ka humnoota Gaambeellaa yookiin waraana bilisummaa Gaambeellaati. Lixa Oromiyaa keessaa isteediyeemii tokko keessatti waraanni waloo ka jaarmiyaa lamaanii bakka tokkotti eebbifamudha. Haasawiin ka hoogganaa waraana bilisummaa Gaambeellaadha. Gaatluwaak boom kuni waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Gaambeellaa diina waloo qaba. Diinni waloo sun prosperity yookiin sirna bilchiginnaati. Sanaaf falmataa jirra. Ummati keenya immoo ummata obbolaa, ummata daangaa bal'aa wajjin qabuu fi ummata wal keessa jiraatudha. Jedhee afaan Ingiliffaatiin dubbatee akkuma daawwatanii deebitan isteediyeemii yookiin bakkee sirna eebbaa sanarratti faajiin waraana bilisummaa Oromoo ka adda bilisummaa Oromootii fi ka waraana bilisummaa Gaambeellaa bakka tokkotti yoo fannifamee mirmirfamu daawwataa turre humnooti lamaan qabsoon akka itti fufu waltajjii sanarratti dubbatanii jiranii humnooti Oromoo dawoonu ta'anii leenjii kan haala mijeessanii qabsoo bilisummaa ummati Gaambeellaa godhu wajjin waan dhaabbataniif galatooma jedhee hoogganaa waraana bilisummaa Gaambeellaa. Egaa Oromoon qabsoon modern yookiin qabsoon ammayyaa'aadha. Fira baay'ifachuu diina hir'isuudha. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru amma fira hir'isaa diina baay'ifata fira baay'ifachaa diina hir'isaa jira. Kana keessa tokko lola humnoota Tigraay wajjiniin, humnoota Sidaamaa wajjin, humnoota Gaambeellaa wajjin, humnoota Gumuzii, Agawuu fi Qimaanti wajjin sochii yookiin tumsa jirudha. Kuni kallattii gaarii fi sochii bilisummaa Oromoo barasaa gabaabsuudhaaf itti deemamaa jirudha waan jechamu jechuudha. Kanuma irratti yaadama gabaabaa dabaluu fi waraanni bilisummaa Oromoo kanarraa kan arginu, adeemsa kanarraa kan arginu waraana qofa miti kan inni ijaaraa jiru. Egeree Oromiyaa ijaaraa jiraachuu isaadha kan inni mul'isu gama siyaasaatiinis jechuudha. Sababni isaas amma kaayyoon qabsoo kanaa waa lamaan kan inni xumuramu. Waa lama keessaa tokkoon jechuudha. Yookaan Oromiyaa bilisoomte biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruudhaan galmasaa gaha, yookaan immoo Itoophiyaa diimokiraatofte kan sirna federaalizimii isa dhugaa keessummeessuu dandeessisu ijaaruudhaan kala lamaan keessaa tareegaa fuulduratti hiree murtaa'u walumaan kan ilaallu ta'a. Gam lamaaniin iyyuu ummattoota ollaa keetii, ummattoota waliin cunqurfamte, ummattoota waliin dhiibamte kana faana hariiroo uummataa, hariiroo ijaarrataa deemuun baay'ee murteessaadha. Yookaan ollaa gaarii siif ta'u, yookaan immoo uummata obbolaa biyya tokkoo hariiroo gaarii waliin qabaachuu siif ta'u jechuudha. Kanarraa kan
hubannu waraanni bilisummaa Oromoo egeree Oromiyaa ijaaraa jira jechuudha. Yoo ollaan kee nagaa ta'e yoo bulaan kee sibira nagaa ta'anidha kan itti nagaas qabaattu waan taateef jechuudha. Humna waraana bilisummaa Gambeellaa wajjiniin hariiroon jiru sadarkaa humna waliin leenjisanii waliin eebbisuutti ga'uun kun waan jajjabeeffamuu fi waan kaayyoo waraana kanaallee fuulduratti tarkaanfachiisudha yaada. Matakkal keessatti keessumaa amma roorroo humnoonni Amaaraa dhalattoota Oromoos dhalattoota Gumuz irrattis kallattiidhaan dhaqqabsiisaa jiran wal maddii hiriiranii qolachaa jiraachuu isaaniidha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Inumaa xiqqoo gama Sidaamaatiin waan tarkaanfii qabatamaatti seename hin fakkaatu malee gara siinis hariiroon jira. Kallattiiwwan birootiinis hariiroon wal fakkaatu jira. Hariiroon kun TDF faana humnoota Tigraay faana dursee uumamuun ni beekama. Hariiroon humnoota Tigraay waliin uumame ji'oota lamaan dura kan ifa ta'e sun jechuudha. Yeroo ammaa immoo qabatamaadhaan humnoonni lamaan wal bira ga'anii wal arganii gara wal maddii hiriiranii loluutti cehuu isaanii dubbi himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa kaleessa BBCdhaaf wanti isaanii ibsanni jira. Yaa ammaan tana garee wal ijaartuun inni TDF fi addii waraanni bilisummaa Oromoo oolaan maal gubbaa jira waan jedhu dabarraa achi dabruun dura waan tokko jedha. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad bilxiginnaanii waan isii osii mirgi jet bitalaalaan wani taan praktikaala wani tagartuu fi Abiyyi Ahmad caala namni maddammari faarsin jiru. Idahaamu idahaamu jedhu hafaarsa bii caammar caalaan jiru. Ha'is caala lamiilee biyyatti adoon ta'in uummata addunyaa guutuu hirdhise illee hin jiru jechuudha. United Nation hirdhise, European Union hirdhise, dhaabbat gamtaa Afrikaa hirdhise, Ameerikaa hirdhise, warra lixa hirdhise fixatee dhumirratti miidiyaa Oromoo maani Oromoo uummata Oromoo facu firdhise, uummata Tigraay hirdhise, uummata maal hirdhise tokkoffaa uummateen nu qabate garee beeloftoota muraasaaf uummata Amaaraa qofa qabate jechuudha. Uummata Amaaraa illee guutuu jechuu hin danda'u. Gareen ammoo shiftaa Itoophiyaa diiddeedhaan warri maddammara hojjetu warra kana. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromootii fi garee Tigraay Defense Force fudhachuu dandeenya. Waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo isaati ammaatti Gambeella waliin jira, Qimaant waliin jiru, Sidaam waliin jiru, TDF waliin jiru, garee shanii walitti daame Gumuz waliin jiru. Garee gamii waliin loluu jiru, garee ja'a. Abiyyi Ahmad Eertira waliin waraan lolee Eertiraalee namni hin jirtu. Eenyu waliin loluu jira Abiyyi Ahmad. Duwwaa jechuun. Jeneraalii gar dubbiyyoo dhumno waraanni bilisummaa Oromoo joot muraasaan dur gaafa inni TDF waliin reefaayu dubbadhee waliigaltee tanuumoo nuun cuftee rifannee turre nuun galle. Siyaasa keessatti firii dhaabbataan hin jiru, diinii dhaabbataan hin jira kadhan piraaktikaali duriillee quba qabna raga waliin amma ammoo guddoon ajaa'ibuu hin qabdu. Waggaa 27 Abiyyi Ahmad faan, Shimallis Abdiisaa faan, garte Aganyoo Tashaagar faan ees turan waggaa 27 firii wayyaanee turanii jechuudha. Waladhanii wal balleessanii ammaan tan diin taanii jechuudha. Yoo shanee fi yookaan shanee warri baanuu fi TDF walti dhufte yookaan juntaa walti dhufe ajaa'ib ta'uu hin dandeetu. Kanaafuu eksi goone heedhoomne bira dabara. Warri kun sadarkaa maal gubbaa jira? Sadarkaa warri gubbaa jira. Kiliirri halee galgala akkuma laaltanii ajajaa ittaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessa dubbifne jirra. Kibbirra dubbisaa turre lixalleerra odeeffannoo qabnuun bakka cufaan waraanii walti gurmaa'ee mirga bitaan kaaba kibbaan tumuu jiranii jechuudha. Sadarkaa ammaan tan odeeffannoo argamnuun akkasumas ittaanaan ajajaan olaanaanii dubbii himaan TPLF akka jedhutti waraanii Tigraay kan Maqalee bakka dhufuuf waraanii bilisummaa Oromoo hawalloo keessa lol walti tuqu dubbatama. Ammaan achi maalti ta'uu danda'a walti dhufeenyi isaa maal fakkaataa waan jedharraa dubbanne. Hayya sochiin waraana kaaba Itoophiyaadhaatti dhufeetu jira guyyaa kaleessaa godina addaa saba Oromoo keessatti keessumaa naannoo Baatee fi godina addaa saba Oromoo naannoo sanatti humnooti Tigraay TDF jedhamanii fi waraanni bilisummaa Oromoo qaamaan fiizikali wal bira gahuu isaanii dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa dubbatee jira. Kan hordofee guyyoota lamaan darbaniif sochii waraana Tigraay gara kaaba Itoophiyaadha jechuunis kibba Walloo keessa naannoo Kombolchaa fi Dasee to'achuu ni yaadannaa. Sana ittaanee immoo godina addaa saba Oromoo keessaa naannoo Baatee, Burqaa, Harbuu fi naannoo Kamisee kana to'ataa akka jiru. Guyyaa kana immoo xiqqaate akkuma kaartaarraa hubataa jirtanitti naannoo Shawaroobititti sochii waraanaa kun dhiyaatee akka jiru. Humnooti Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo himaati jiranii har'a sa'aatiin istuudiyootti argamne kanatti immoo gara miilleetiin humnooti Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo dhiibanii daandii guddicha Itoo Jibuutii
to'atuudhaaf gara fiixeerra akka jiran dubbatamaa jira jechuudha. Imalli waraana kaabaa kun taateewwan dinqisiisoo ajaa'ibsiisoo hedduu keessummeessaati kan inni as gahe tibbanuma taateewwan amanuuf illee nama rakkisan hedduuti kan argaa jirru waraanni Tigraay jabaatee lolatee bade dhumeef kan jedhame sun jabaatee lolatee dasee magaalaa fakkaattu magaalaa uummanni miiliyoona walakkaa ol keessa jiraata jedhamu cabsee kifla xorii 20 olidha waan jedhudha kan dhageenya jirratti kan bobba'ee ture waraanni Abiy Ahimadiif humnoonni Amaaraa jechuudha. Kana hundumaa cabsee dasee to'achuudhaaf danda'ee jira, kombolcha to'achuudhaaf danda'ee jira, hammam humnoota mootummaatiif liqinfamuudhaaf baatus jechuudha kun. Adeemsi sun kallattii lamaan akka itti fufee jirudha kan dhagaa jiru. Inni tokko kombolcharraa gara baatee akkasumas sanaan wal qabatee hanga daandiiwwan ulaa Finfinneef Jibuutii wal quunnamsiisan to'achuutti kan deemu. Inni kan biraan immoo kombolcharraa gara Kamisee kallattiidhumaan gara Shawaroobitti dhufee Dabra Biraanitti ce'ee gara Finfinneetti kan fuulla'u jechuudha. Kallattii lamaan iyyuu waraanni jabaan geggeeffamaa jiraachuu. Waraana kana keessatti immoo keessuma addawwan baatee harbuu fi burqaafaa kanneenitti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota Tigraay waliin hiriiree lolaa jiraachuudha kan ibsame. Ammam gama waraana bilisummaa Oromootiin dhimma kana ilaalchisuudha wanti ibsame jiraachuudha baatus guyyoota muraasaan dura ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marrooni yeroo dhihootti humnoota kanneen cina hiriiree wal maddii lollee imala gara Finfinneetti taasifnu ni fullaasna yaada jedhu calaqqisiisee ture. Egaa ulaan keessuma gama Affaariin wal qabatee wanni jiru wanni har'a dhagahaa jirru ulaan hundumtuu Affaariin kutaalee biyyattii biroodhaan kan wal quunnamsiisan hunduu to'annoo qaama kana lamaanii jala galee jiraachuudha kan dhagahaa. Yoo waan qabatamaa odeessa baatee irraa arganneen hawaasa baatee dubbisuu yaallee jirra. Humnoota Tigraay lafa to'achuu humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo lafa to'achuu qofa osoo hin taane haga caasaa mootummaa gadhaabutti caasaa uummataa gadhaabutti deemaa akka jiran sagalee isaanii fudhannee jirra. Sagalee sana gabaabsinee hordofnee walitti deebina. Egaa dhugaadha waraanni waboo keessa hin dhabamanii inuma jiranii waraanni TPLF dhibbatti to'atteeti. Sa'aatii 8 hin guurne kaleessa kan qabatte yeroo ammaa kanallee walgahii godhanii haga kantiibaallee godhachuurra gahameera jechaadha. Magaalaa to'atanii raawwataniiti wattaatiillee hidhadhaa jedhanii meeshaalee fuudhaa jiranii. Uummanni Oromoollee warri uummata cuqursama naffeenyaa jala hin jiraannu jedhe waliin dhaabbatee tokko taanee diina ofirraa hin lollaa waan jedhamu takka wanni qabu waliin jiran ammallee magaalaa baatee ammaaf rakkoo hin qabu. Rakkoon jiru irra darbe mootummaa bilisiginnaa buufata nurra godhatee ture amma gadi baqatee deemeera kaampillee dhahamee jala baqataniiranii jecha waraanni. Bulchiinsi hojjetaa mootummaa tokkollee hin jiranii hojjetaa mootummaa uummata dura baqataniiranii kaleessa dheengadda guyyaan lama kana jalaa kutanii jalaa baqatanii hatta bulchaa baantee jalaa baqatee deemeera jechaadha. Kaan ambulaansiin kaan baajaajaa kaan motora adda addaatiin kutaniiranii jechaadha. Hojjetaa miti waardiyyaan waan tokko hin jiru jecha jala baafatanii baqataniirani. Amma bakka hojjetaa mootummaa dura itti argaman qabatanii uummata waxxaatii isa guddaa walitti sassaabanii waliigaltee irra kan jiranii uummata hin tuqne qabeenya namaa hin saamne miidhaa namarraa nama dhuunfaarra hin qaqqabsiisne isaan Oromoo wajjiniinis dhiibbaa hin qabanii jechaadha. Dhiibbaan isaanii waraanuma mootummaa jala jira jecha. Dhiibbaa uummatarraa hin qaban isaan dhiibbaa geessanis hin qabanii jecha rakkoo walirraa hin qabnu qeerroo walitti sassaabachaa jiranii jecha amma hidhachiisanii. Uummanni duraanis nageenya ni barbaada. Nageenya isaa eeggachuuf immoo duraan dursa waraanni TPLF osoo hin dhufin dura waraanni waboos waliin ta'ee osoo hin dhufin dura magaalaa isaa to'atee nagaan taa'aa ture, nagaan jiraataa ture. Waraana Abiyyiitu baqatee jecha karaa Kombolchaa Daseerraa waraana Abiyyiitu as dhufee baqatee miilaanii fi konkolaataan haga baadiyyaa isaan hoggaa baqatanii buufata godhanii adda kana magaalaa waraana dhibba goosisuuf turanii akka carraa tahee isaan kun irra aalanii TPLF irraan ta'e isaan kun baqatanii gaara seenaniiranii haga ammaatti
kaampii isaanis barbadaa'ee jira. Waajirri isaanii maal isaanii kan tokko hin jiru. Uummanni Walloo akkuma beekamu cunqursaa hedduu qaba. Naftanyaa jala buluu hin barbaadu. Abaa shan jedhanii maqaa hedduu xureessaa turanii, qeerroo baay'ee hidhaa turanii, nama dhuunfaallee nama yaada Oromummaa kana jabeessee Oromummaa jaalatu, Oromummaa isa sabboonummaa qabu kun abaa shan jedhanii hiisisaa kan turanii nama hedduu jira. Warri hojii san hojjechuu tures baqatanii addaan bakka isheenan hin beekamu. Kanaafuu gammachuu isaan qaban hedduudha jechaadha. Isaan kunillee immoo nagaan simatanii waraanni TPLF illee hoggaa dhufan nagahaan ummata waliin qeerroo wajjin nagaan hiriiraan wal simatanii harka wal fuudhanii bashannanaa jiranii waa hunda mari'achaa jiran irratti magaalaa nagoomaan jira jechaadha. Haga ammaatti dhiibbaa qeerroo fi qarree irratti ummata irra fuudhan hin qaban haga sa'aatii kanaatti amma waliigaltee irra qaqqabaa jiranii jechaadha. Ani akka ummata Walloo qeerroottis akka nama dhuunfaa tokkoottis waraana Abii kana argaa jirra. Waraanni Abii lola kanarra namni itti wareegame akka faayidaa hin qabne parsantii 0% jechaadha. TPLF nama 10 taate waraana Abii nama 10,000 hin boojiti argaa jirra. Waraanni Abii illee nyaata dhabee kophee caammaa isaa gaggataa deemaa jira. Gaara keessaa gabaree midhaan nyaachisee obaasee ofirra kan dabarsaa jiru, meeshaa gaggatee kaan meeshaa ofirraa gurguree akkanuma babbaqachaa jira jecha. Qaamni dhageettan kun haasa'ii kunini baateerraa dubbataa mucaan kunini naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Wallooti. Achi dabarteen naan maalti jira? Achi dabarraan Kombolchaa jira, achi dabarraan Dasee jira, Allamaaxaa, Kuyaa, Maqalee seentaa jechuudha. Acha Eertiraa cufti Giraawume jechuudha. Yaa walti borose. Yaa walti borosan Itoophiyaa armadhaanii walti borosanii jiran. Maal nuun jecha ture muummichi ministeera yookaan Dr. Abiy Ahmed yookaan gareen biltsiginnaa maal nuun jecha turte waan jedhu wal bira qabee dubbachuu barbaada. Juntaaf shaneedha maqaan baasanu juntaaf shanee duqqeeti taatee jirti. Bakka duqqeeti qilleensi irratti bittinnoofte jirti. Walti qabuu hin dandeenyu jedhan. Warri kun barbadaa'ee jira. Daara botoor ta'ee jira. Daara botoroo ta'ee jira jedhan. Kaan ammoo Itoophiyaaf soda nageenya ta'uu hin danda'anii jedhan. Kaan ammoo shaneen diigamtee wal balleessitee harka kennattee jirti. Agbor ganamaallee yoo siin dhufte harka kennachuu barbaadde shaneen fudhannaa jedhan. Kijjibii hagan caal jira. Oppidiyoo kijjibii hagan caal jira. Raga waliin dubbanna kijjibii hagan caal jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ani Itoophiyaa keessatti ka ilmi namaatti aanee wanni kabaji dhabe dhugaa. Sobii Itoophiyaa keessatti arbi turee miti ammaan tan arbi ture gaaf jalqaba. Amma bineensi guddaa daanosaurs hawagga hedduun durbate ta'ee miilaan gulufuu jira jechuudha. Abiy Ahmed kalee galgala illee dhumirra soba ture. Agan cuf sobee dhiirti tumumtumte dhufte loltooti isa baqattee kalee galgala illee Itoophiyaa taashannifaalleech loltoota laan weeraree lubbuun hin jirru Itoophiyaan adoo weeraramtanii hin callisina edee waraan dhibi labsuu jira. Gareen ammoo waraan kan harka qabdu gareen adda bilisa baasaan uumatti Tigraay. Ajajaa waraana guddichi the architect of this war nameedha. Saarqaan eenyu sinsaayee nameedha waan ni dubbata dhageenne itti dabartan. Ayyee sagalee isaan fudhanne viidiyoo masaa nu agarsiisiti yihuun waan jeneraal Saarqaan dubbate jeneraalii kaasiti. Egaa humnoonni Tigraay kallattii garaagaraatiin ejjennoo isaanii adeemsa gara fuula duraa irrattis waan qaban ibsataati kan isaan jiranii. Namni kun jeneraal Saarqaan Gabratinsaayedha. Ajajaa olaanaa waraanaa Tigraay kan waraana Tigraayin lafaa kaasee ijaaruudhaan sadarkaa kanarraan ga'edha. Dhugaadhumaan du'aaf gaaffii kaleessa TV Tigraay waliin taasifame namni dhagahe jarri kun hagam hubatoo akka ta'an hagam immoo naamusa waraanaatiin isa akka masakaman hagam miira itti gaafatamummaa qabuun akka isaanii socho'anidha haasaa nama kanaarraa hubachuun kan danda'amu. Egaa waraanni Tigraay waliin sirni Abiy Ahmed filate kun eegalamuudhaan dura namni kun dhuunfaadhaan akka rakkoon kun hin uumamnee fi yaalii garaagaraa taasisaa turuu isaaniidhaaf gaaffii kanarratti kan isaanii ibsanii qaamaan dhaqee argadheetan ture Abiy Ahmediin yeroo 2-3 Dammaqaa Mokonnin yeroo 2-3 akkasumas jeneraal Biraanuu Juulaa hoogganaa waraanaa jechuudha. Rakkoon kun adeemsi TPLF waliin jiru kun uummata Tigraay waliin walitti si buusa. Bifa nagaadhaan karaa nagaatiin furadhuu jedhanii Ameerikaarraa dhufanii jiru idilee isaanii dhiisanii dhufanii jaarsummaadhaaf gidduu deemaa akka turanidha kan isaanii dubbatanii. Haa ta'uuti waraanni Abiy Ahmed bulchiinsi Abiy Ahmed
humna Tigraayin maallaqaa fi humnaanan cabsaa jedhee itti dhaadachuusaa hordofee namni kunillee hidhannoo duraan kaa'anii jireenya idilee isaanii keessaa deebi'anii hanga waraana uummata Tigraayin baraaruudhaaf hanga gara waraana ijaaruutti akka deeman adeemsa amma jiruun ammoo waa hunda irra aananii jiraachuu isaaniidha kan isaanii mirkaneessanii waraana xumurree jirraa jechuudhaan kan isaanii labsaa turan fuulduraaf sabaaf sablammoota biyyattii waliin taane wanti nuti hiree biyya kanaa murteessuu hiree uummattoota keenya murteessuu irratti adeemsi nuti deemnu ni jiraata malee sirna biltsiginnaa waliin mariin taasifamu hin jiru jechuudhaan jala muranii wanni isaan ibsan ni jira mee atis waan gaman keenya jirutti dabale. Waraanni Tigraay November 4 eegale guyyaa lama booda waggaa tokkoffaasaa cufaa. Kamisa iftaanii jechuudha akka carraa ta'e guyyaa san odeessa qabna odeessaalee irratti guyyaa tokko iftaan harri Novembarii 2 guyyaa lama booda waggaa tokkoffaasaa guutaa. Jeneraalli kun erga waraanni kun eegalee yeroo jalqabaatiif miidiyaa TV Tigraay irratti televezyiinii yookiin miidiyaalee Tigraay irratti dubbachuu isaati natti fakkaate. Armaan dur bakka dhibee dubbate jira. Bakka biraa BBC fi New York Times irratti dubbate armaan dura. Artikiloota waa'ee isaa the mastermind of the Tigray war jechuun garee TDF tana namni mastermind godhe akka guyyoon kaase arkitektii waraana kanaa isa akka ture New York Times natti fakkaata ka barreesse ji'oota tokko dura. Hunda caala wanni nama kanarraa na hawwate sansaka yookiin personality discipline ittiin dubbatu beekta. Hedduu si ajaa'iba. Namni kun yoo korra'u agarre interview isaa sa'aatii tokko waliif taa'ee televezyiinii irratti daawwadhee jira. Yoo dhaadatu agarre isaantu mo'atee gara fuulduraatti dhiibaa jiraami. Yoo boonu agarre disciplinumaan Abiy Ahmed dabalatee Dammaqa Mokonnin dabalatee jeneraalota waraana isaa ni bobbaasanii Tigraay waggaa tokkoof ajjeesaa salphisaa ba'an hunduma isaanii kabajaa wajjin waamaa ture. It's amazing. Hedduu discipline Geetaachoon nama siviilii beeke. Sila nama kanatu irraa strong word jechuun jechoota hamoo dubbatutu irra ture beektaa. Hedduu baay'ee na ajaa'ibe jechuun namni waraanaa tokko disipiliinii hagasii qabaatee akka nama siyaasaa bubbuleetti namni kun warri odeeffannoo qabne bara Mallas Zeenaawii chief of staff ture. Itaamaajoor Shumii ture. TPLF gaafa bakka lamatti cabdu gara siviilitti daramee ergasii jireenya dhuunfaasaa jiraataa dhufee amma waraana kana keessatti uummata Tigraay waraanamuuf akka jiran durseellee yeroo sadi Dammaqa Mokonnin yeroo sadi Abiy Ahmed yeroo sadi Biraanuu Juulaatti dubbadhee ture jedha. Haalli amma itti deemaa jirtu kun Abiy Ahmediin uummata Tigraay walitti mufachiisa. Diinummaan uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu dhufu kuni nuclear war waraana namuu mo'achuu hin dandeenye ta'a. Dhiisii jedhee kadhataa ture jedha. Baay'ee nama mariitti amanuudha baay'ee. Dubbii keenya irratti namni kun gaafa Oromoo protestii deemaati Awurambaa Times irra laala. Very moderate politician gaafa TPLF aggressively Oromoo protestii cabsuuf yaala turtellee nama waa'ee marii haasawaa turedha guyyoon hin fixa. Kanaaf hedduu dinqisifachuu barbaade tanani namicha wajjin hariiroo biraan qabu. Garuu wanni guddaan wanni hundi caalaa waan si ajaa'ibu immoo humnoota Tigraay Abiy Ahmed humni kamiyyuu kaqawwee fi humni cabsuun maallaqni cabsuu hin dandeenye hin jiru jedhee dhaadataa ture. Angaaf sana kolfaan ture keessa koottiyan. Finally uummata Tigraay bahee kaayyoosaaf lolate jedha. Waraanni kun immoo waraana ideoloojii akka ta'e. Jalqabumaa humnoonni kunneen piroojeektii Miilik lammaffaa hojiitti kudhaaf lafa jala hojjetaa akka turan uummata Tigraay at least irra deddeebiin waan himamaa ture baay'ee. Uummata Tigraay guutumatti balleessuudhaaf akka yaadanii turan waan hogganooti gamtaa Awurooppaallee dubbataa turan walitti fiddee olaaltu edaa warri kuni uummata Tigraay cabsuudhaaf ittaansee immoo uummata Oromoo cabsuudhaaf yaadanii akka turan piroojeektii Miilik Itoophiyaa moofaasan abjoota akka turan waan namichi kunillee dubbataa ture waan Jawaar Faan dubbataa turan waan hogganoonni Awurooppaa waraana Tigraay ilaalchisee dhaadannoo qondaalonni Itoophiyaa dubbataa turan walitti daatu edaa akeeki isaanii kaleessa naagale anayyuu beekti. Haasa namicha kanarra laagale. Yaa Abrahaami namicha guddoo pirees goote jechuun dhiiriyoo siin jajjabdu taate pirees godhuun dhibin qabdu. Oromoo taate diin keen turan. Agam maallee waltan araaramne garuu dhiirummaa nama labsuuni dhibin qabdu. Watoo karma irraan taleen dubbadheetiin yoonu kenna.
waraani kun jalqabuun dur ajajaa waraana kunini mormitu garee TPLF ture waraani jalqabuun durat Abiy Ahmadiif TPLF jidduu deddeebi'ee war kallamaa walta araartuuf struggle godha ture Abiy Ahmad maal jedhe namichi kan gorseeta uumati biyya lafarra beesseen hin cam oriin hin bitamne hin jiru humnaan hin bitamne yoo ammoo ta'uu baata ka waraanaan hin nyaatamne hin jiru waan barbaadde sii godhana waliin hojjedhi jedheen uumati Tigraay kennate beesseen hin bitamu waraana illee bituu hin dandeette gorsee jedha Oromoo duulle ofare akkasii dhiyaateef beeloftoota mala dhufte ta diaspora jaldeeyyii diaspora sunam Keeniyaa illee nesallee baqachuu dhowwa shiftaan Oromoo jeeftu warsun waan taateef namni kunin waan sun cufayyuu decline godhe gara TPLF ta wal dhabde taanii dhufte wal mari'atte waraana seentee jechuudha opdiyoon amdhiyoota waacifuu jirtu walti dhumne obboleeyyanii waliin doone waliin maani taana hidhamtoota Oromoo gadhiisa qara yoo waliin duullettan Tigreen taganna gamdii walti taata walaate wal balleessite gaaf rakkoon itti qabatta akka waliin dhufte qe'aama santi buufte uddu keessan garafte kunoo Finfinnee qabachuuf jirtu isa maaliif walti dhufu dadhabde Oromoon tun fakkeessitu opdiyoon artificial criminals waan taateef gatiin qabdu gara aasa namichaa yoo dhumne waraan Tigraay irraa waan xiqqoo tokko dubbadhe fixa waraan Tigraay kan keessatti progress namichi irra dubbate keessa kabraam jedhee muummeffadha waraan Tigraay Eertiraa irraa Somaaliyaa irraa droni warra Faaristii kan irra fidanii umni qaban cufaan itti bobba'anii hadhanii balleessanii uumati lubbuunaaf maal godhe murteeffati. Bilis kanubaas Ameerikaa lee namuun umbaat eenyulleen seef nu godhu danda'u lees faayitette murattee haate Tigreen push goote jechuudha. Maqalee keessa hadhanii baasanii naanii siltaayii maafaqfagnoon jedha biyya amma siltaayii maafaqfagnoon jedha irri deebi'anii ammoo asum deebisanii akka isaan laf qotataniif izbaachun non diyaarsu amallaxan nuun jedhan soblachuu sadeessa dhum likki galcha jirraa nuun jedha warri wallo seenennaan likki galcha jirraa warri afuutti hin jiruu jedhanii waacifa turan daseerra wal balleessaa oolan dasee qabatan daseen booji'amte agarda mootummaan dasee qabachuu nutti himne halee ammoo gad bahee loltooti TPLF dargaggoota hombolchaa dhibba ol qaqqaltee nuun jedhan daseen gamsuun an Tigraay Maqalee Yuunivarsiitii baradhu lafa kaabatan cufee deemeen beeka looyee seeneedhaan nami bofta'ee loo'uu jalqabe akka looyee nami bofta'ee nam fixu jalqabe lamaffa gubbaa daseer kuruuphatte gareen tun agisiin nam fixu mootummaan kun yoo harka qabaate maal tolchuu jira sun cuf caala wani na ceersa Abiy Ahmad ilsooddaan dhiqate without any shame Itoophiyaa saashannifaalleech edee dargaggoota dhibi qoraanii bobeessuu jira we used to tell you ima turre yoo Oromooti waraani gatiin qabu opdiyoon baqachuu malee qawwee dhukaafte kilaashum dhukaataanii weerarte baqatti jedhanii jeneraalii waraanaa yi dubbate ganama kanarraa gootummaadha kan itti barattu gootii hin dhaadatu gootii hojiidhaan hojjeteeti kan inni argisiisu waraanni biyya tokkoof akka inni fara hin taane rakkoo akka inni hiikuu hin dandeenye qondaala waraanaa olaanaadha jeneraala namichi kuni kana itti amanee kara siviilii kara marii kara dippiloomaasii fixuudhaaf yaaliin inni hin taasisne hin jiru namni kun akka nama tokkootti jireenya qananiisaa dhiisee jechuudha. Lakki ati kottuu waa sii goona aangoo siilaannaa faayidaa siilaannaa faayidaadhaan bituuf yaale bare Abiy Ahmed akkuma warra amma goyyoon jedhe kana bite kanatti bituudhaaf yaale namicha. Dallaala beta durii waa'ee uummata Tigraayin itti haasa'a waa'ee rakkoo Tigraay waliin jiru furuufan itti haasa'a inni waa'ee waan dhuunfaa kootii nama riisisa kanan sii godhatti hin dhiphatinaan jedha. Kun isin hin baasu hin jedheeni uummata Tigraay cabsuudhaaf dhaadatee sana booda gaa uummanni isaa gaafa cabu namni kun dirqameeti kan inni dhaqee jireenya qananiisaa dhiisee holqatti galee immoo waraana Tigraayin ijaaree makkalaakaa jedhe federaala jedhe humna Amaaraa jedhe milishaa fi humnoota addaa poolisii naannolee jedhe waraana Eertiraa jedhe Somaalee jedhe Rippaabilikaan Gaardii jedhe wanti inni qaama waraana kana keessatti hirmaate hundumaa cabsee injifatee dirree lolaa jijjiiree har'a injifannoo TPLF ittiin dhaadataa jirtuun nama ga'eedha. Gootota akkasiirraa yoo baratan maal isa ta'u eenyummaansa rakkoo hin qabu. Egaa kanarratti waraanni Abiy Ahmed maaliif waamaa ka jedhu viidiyoo miidiyaaleen Tigraay gadhiisan keessaa ka jeneraala booji'amee tokko Koloneel Taaddasee daawwannee waliin deebiname. ስታፍ ሰው አደራጅቼ ወደ ውጊያ እንድገባ ተሰጠኝ። እሱን ሰው አደራጅቼ የመጀመሪያው ውጊያ በ11 ጥቅምት አሁን ጠዋት መከላከል ያዝን። መከላከሉ ላይ ያው የጠላት ኃይል ባደረገው ውጊያ ኃይላችን ተመጣጣኝ አልነበረም። ተከበን አብዛኛው ሰው
ያው ብቻዬን ጥሎኝ ሄደ። በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ ልያዝ የቻልኩት። የጠላት ኃይል በከፍተኛ የተኩስ ቅንጅትና በተለይ ከባድ መሳሪያዎችን የመጠቀም ነበረ በከፍተኛ ሁኔታ። ስለዚህ የያዝነው ወታደር ደግሞ አብዛኛው ምልምል ስለሆነ ይሄ መሳሪያ ሲሰማ በጣም ተረበሽ። ብዙ ጊዜ ልናደራጀው ሞከርን፣ 3-4 ጊዜ አደራጀ ነው ልንይዘው አልቻልንም። በቃ በከፍተኛ ሁኔታ የመሸሽ የመቋቋም ችግር ነበረበት። ከዚህ አንፃር በቃ መላልሰን አደራጅተን ሞከርን፣ አልሆነም። መጨረሻ በቃ የተሰዉት ተሰዉ፣ የቆሰለ ሌላው እኛንም ጥሎ ወጣ። እኛም በተሻለ መንገድ በሌላ ትንሽ ተኩስ በማይበዛበት ሁኔታውን እያየን እንትን እንላለን ስንል ምንም ከጠላት ኃይል ልናመልጥ አልቻልንም። ከላይም ድጋፍ ሊደረግልን አልቻለም። ትልቁ ችግር ተመጣጣኝ ድጋፍ አልነበረም። ድጋፍ ልናገኝ ስላልቻል ለዚህ ችግር ተዳርገን። ህግ የማስከበር ጉዳይ በዚህ አይደለም መሆን ያለበት። ህግ ማስከበር ማለት በጦርነት በጥይት አይደለም። ማንኛውም መንግስት አንድ ክልል ትግራይ ክልልና ሁሉ ክልሎች አንድ ናቸው። የሁለት ክልሎች ኮንፍሊክት የሆነ ግጭት ቢፈጠር እንኳን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈታበት እሱን እንኳን ካልቻሉ ሌላ ሰዎች ገብቶ እንዲያደራድሩ በጣም ብዙ ነገር መስራት ሲገባን የደፈሰሰው ደም ቀላል አይደለም። ይሄ በዚህ አይነት ህግ ማስከበር አይቻልም። ይሄ ውሳኔ ራሱ ለዚህ እልቂት ደርሶናል። አደጋው ከባድ ነው። ህግ ማስከበር ቢባልም መባልም የሌለበት በሌላ መፈታት የነበረበት ነው የሚል ስላለ ኩኒ ኮሎኔል ታዱ ጀዳኒ ጂኦታ ዱራ ወራና አብይ አህመድ ሌንጂሴ ሚዲያቲ ዱበታ ቱሬ ሁምና ኬኛ ሁምኒ ጨብሱ እንጂሩ ጀዴ በካ ኤባቲ ዊርቱ ሌንጂ አዳ ወራና ካ አብይ አህመድ ሌንጂሱቲ ዳደታ ቱሬ የሩማ ገባብዱ ከሰጥ አዳ ወራና ዴሜ ሁምኖት ኢሳኒ ካን ኡማኒ ካን በቀተኒ ጆሌን ሃራ ሌንጂቴ ኩን ኢሞ ሜሻ ወራና ጉጉዳ ሰገሌ ሳዩ ጋፈ ዳጌሱ ይንበቀቲ የና ሀሳው መሳከነ ኬሳ ወራን ኬኛ ዋ ወራና ሙጣኖ ቀቡ እንታኔፍ ያዱሜ ከናፈር ከከነ ዴዴ ጀነራል ቶኮ ወጅኒ ከሌሳ ለቃሳ ቱሬ ወጅኒ ለተ ታኤዮ ቡና ዱላላ ቱሬ ወራን ኩን ተኮፋ ሙጣኖ ቀቡ ማሊፊ ወራን ሙጣኖ ቀቡ ባየንሳ ዱሜ ጅራ ወጎታ ጂኦታ ለማን ደርባኒ ወራን ዱሜዳ ከብራሞ ወራን አብይ አህመድ kesuma adda waraana kaabaatti humnooti faanoo jedhaman waraana Itoophiyaadha armi guddicha jechuudha waan rukutaa turaniif waraanni almost kaayyoo akka hin qabne shiftaa naannoo Amaaraa keessa jirtu kanaan rukutamee waan jiruuf sichi waraanni hiika akka hin qabne baree gariin keessaa baqataa jira gariin callisee harka kennataa waan jiruuf asumaan waraanni Abiy Ahmed akkaataa ittiin mo'ame namicha jeneraal yookiin koloneel Ahmed dubbate kanarraa hubachuun ni danda'ama. Wamaraafu waraanni dhumuusaa humnoota Tigraay dubbataa jiranii keessumaa jeneraal Saadqaan sichi ka irraa haasa'uu mallu waraanni yaayyuu dhumate. Waa'ee ce'umsa Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti የጽሞና ጊዜ ትራንዚሽኒin dhufee biyyi nagaa horattee akkamiin Itoophiyaa ittaan turratti humnoota siyaasaa biyya san keessa jiran wajjin waltajjii uumamurratti akkamiin akka hirmaachuu mallu keessumaa sagaleen uummata Tigraay tokkoon uummata Tigraay across border Tigraay keessa akka jiru waltajjii siyaasaa ittaan irratti akkamiin hirmaatu akka qabu irratti mari'anna malee waraanni dhumee jedha. Waraanni gaafii dhumuuf dhumisa dubban malee jalqabisan dubbanne waraanni gaafii inni dhumate gaafa Abiy Ahmed gareen OPDOtuun aangoo qabattennaani foon irra gaggabdee sabdoofte kiintofte Oromoo ofirra dhiibdee qabsaa'ota Oromoo dhiite kaan ijjeeftee Oromoo diingoota ofirra baaftee waraanni gaafasii qoota tokko qabate. Gaafi inni dhumatammoo gaaf waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee wal ijaaree labsi jalqabeef gaaf Tigreen Maqalee qabatte dhumatee jechuudha. Waraanarra hin dhuman. Ati midhaayoo nyaatu yoo nyaatu maaliif nyaatu? Kaayoo qabaachuu qabda beekta. Kaayoo ati nyaatu lafa kaatee nyaatu yoo beelofti nyaata gara guutachuuf quufuuf nyaata beekta. Waraanni Tigraay waan loluuf beeka waan nyaatuuf beeka. Waraana Abiy Ahmed waan nyaatuuf waan loluuf hin beeka. Kaayoo hin qabu. Waltum qabanii ijoollee xixiqqoo miidiyaa piroopaagaandaa mataa hidhanii paayileetti ooftaa fedhanii xuyyuur taata jeetti taata piroofeesar taatedhanii ijoollee miskii walitti qabanii dhaqanii kumaatamaan ficcisiisanii jechuudha. Amma maalti ta'uu jira gabaabsinoo durra dubbanna. Wanni am ta'uuf deema maal yoo jedhe Abiy Ahmed kalee galgalallee sobuu jira. Ammallee adottimnu nyaatamuuni namni beekta timanii hin galtiif yookaan ofi beekaa yookaan waan namitti hin beekaa jechuudha. Uummata Oromoo kan keessa
nami waan nutti himnu yookaan waan uummata Oromoo nami is waliin jiretti himu ariyyaan isatti hin baratini eessallee irra barachuu hin danda'u jechuudha. Gatii warri kaffaluu jiru sun waraani dhukaasee qawwee fi dhukaaseen baqachuu jalqabu haa loluuf hin beeku waan loluuf hin beeku harka kennachuu jira jechuudha. TPLF enta dhaabsituu jiram duruma chocho'uu jirti jechuudha duruma chochooti. Abiyyi Ahmad dhiyootaan Itoophiyaa makata jedhanii loltoota miiliyoonaan kumaatamaan dhibbaatamaan bobbaasan mee loltooti sun Tigreen hardhafaa duruma gulufuu jirtu kombolchaallee keessa finfinnuma dhufuu jirti ijoollee miskiin qubee barattee barnoota wanni hin jedhin waraana fidanii ijoollee sullee quraanii bobeessanii ammallee ammoo hedduu bobeessuuf karoorfate Itoophiyaa duultan jedhaa jechuudha. Suurota Abiyyi Ahmad ibsa itti kenne sana nu gadhiisii raasu. Tole egaa labsiin lammiin Itoophiyaa hundi waraanatti haa bobba'uu duulee nu haa baraaruu biyya baraaruu jechuu irratti kan argamu Abiy Ahmed humnaa fi meeshaa qabu hundumaanii jechuudhaani amma suurri kun kaleessa kaabinee isaa haaraa yeroo darbe jaarrate faana yeroo haala waraana Tigraay progresii jiru irratti haasaa taasise kan mul'isudha. Egaa suura kanarraa hubachuun akka danda'amutti innis kaabinoonni isaas hunduu miira abdii kutannaa keessa ta'anii akka walgahii kana dhaggeeffataa turanidha. Kun Dr. Biraanuu dhagaadhumi keessan hin bareenne Dr. Biraanuunis egaa rifaatu jabaatu irraa mul'ata fuula isaaniirraa akkuma ilaaluun danda'amu. Hundaa ol ajandaan walgahii kanarratti ka'ee kaleessa mata duree dubbii ta'ee jiru. Waraana keessumaa gama Wallootiin taasifame irratti adda waraanaa Walloo daseef kumbolchaatti taasifame irratti humnoota alaatu TPLF yookaan humnoota Tigraay waliin hiriiree nu haleelee waan jedhu dubbate Abiy Ahmed kaleessa afaan guutee jechuudha. Adiinis gurraachisi TPLF faana ta'anii hiriiranii waraanaa turanii adda kanarratti kan wareegaman kan aarsaa ta'an illee jiru jedhe wanti inni nutti argisiise garuu hin jiru. Gama kan biraatiin teknooloojiidhaan odeeffannoo kennuudhaan maal sochii keenya hordofanii odeeffannoo dabarsuudhaanis warri alaa TPLFin gargaaraa jiru jechuudhaan kaleessa gara sanatti qabachuudhaaf yookaan injifatamuu dirree Walloo irratti samudate gara sanatti qabuudhaaf wanti inni yaalaa ture jira. Humnooti alaa waraana kana keessatti hirmaatanii jiruudha. Miidiyaan biyyaas ta'ee karaa caasaa mootummaadha. Humnoota kanneen boojinee irra jechaa jira arginee jirra qablee jirra waan jedhu kaasaa turanii. Ajjeesni irra jedhu sannuutti agarsiisuudha. Faranjii kamtu hirmaatee ka jedhu gurraacha kamtu hirmaatee ka jedhu biyya kamirraa hirmaatee ka jedhu ji'oota dura immoo Baacaa Dabalee gaafa humnooti Tigraay ulaawwan deeggarsaa nu banuu qabduu jedhanii gaafatan karaan tokkollee banaan hin jiru cuccufnee jirra zaktanaan balballi tokko hin jirtu humnoonni kunneen eessan seenan kan jedhu gaafii uummanni amma kaasaa jirudha. Kabiraa immoo humnoota alaa eenyu ka hirmaachise waraana kana keessatti mercenariiwwan uummata Tigraay ka fixaa turan Oromiyaa keessa dabalatanii humnooti Eritiriyaadha. Oromoo fixaan turre Shawaalixaa keessa Gindabarat Abunaa Gindabarat walumaa galatti giddugaleessa Oromiyaa kana keessatti humnoonni Eertiraa bobba'anii maqaa shanii adabsina jedhuun uummata Oromoo fixaa turan. Humnoota mercenary jechuun humnoota alaa humnoota qaxaramtoota ka biyya keessatti waame uummata nagaa uummata biyya isaa kan gudeechise ka hachisiise kan rashansiise garee tana moo garee humnoota Tigraay ka jedhu ummati hafaradu jechuudha. Daafanaan sabab hin dhabu. Barataan gowwaan deddeebiin stupid jedhamu gaaf barnoot kuf astamaarii wuxxeet kalakkale qabxiin dhoowwee ila yuunivarsiitii keessa sirriin namne F9 koodha yookaan D9 koodha. D nami sii kennin jiru siffide. Nami ammoo mun hin qabne gisee wal coobbifattee qabanii buusanii. Ammoo wal coohinoo na jala mucucaatee jedha. Kumaara akkas taphachuu jira Abiy Ahmed. Abiy Ahmed waan cufayyuu amaatar ta'uu barbaadee ture. Amaatar jechuuni waggoottan sadeen dabran faranjiin shawwadde noobeliitti kenniti. Waan cufu waan beekuufse. Yoo gaazexeessota wal argu gaazexeessummaa nu barsiisa. Yoo wataaddaraa wal argu wataaddar ta'a. Yoo daaqoniif paasterii wal ga'u quraanaa fi wanni baabilii barsiisa. Sun cufayyuu uummati jala harka dhaanennaanii namicha dubbate namichi Tigrees yoo akka dhageettan taate. Istiraateejii waraana koopii pesti godhee Baacaa fa'aa kenne Jeneraal Biraanuu Juulaa fa'aa. Bakka loltooti qe'amaan nyaatamte maaliree abboon irra dhifaa. Dubbii keenya irratti karaa Oromiyaatiinis karaa naannoo Amaaraatiis ammas ijoollee waraanaaf waama jiranii keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaa qeerroo fi qarreen humnoota Tigraay kaleessa aangoorraa ariitanii barcumarra nu keessan ammas barcuma keenyaaf guluftee dhufuu jirti nurraa qoladhaa ka jedhu mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waamicha godhee jira. Haasaa namicha kana eenyu Qaadu Tasammaa hordofnee waliin deemu. Haa ta'u.
ummanni keenya ummanni naannoo keenya kanaan duras kaabaa kibbitti lixaa bahaatti hundi isaa ijoollee isaa raayyaattis biyyaatti eebbisee kennuudhaan dhiiga arjoomuudhaan maallaqaaf qabeenya arjoomuudhaan ijjannoo inni diina kanarratti qabu isatti bahee agarsiisuudhaan yaalii guddaa gochaa jira. Yaalii guddaas godhee jira. Kanaaf kabajaa fi ulfina guddaatu isaaf mala uummata keenyati. Ammas taanaan diinni kun isa dhumaatiif awwaalamuudhaaf qarqara boolla isaarra jira. Isa dhumaatiif awwaallee seenaa bara baraa yaadatamu katabuudhaaf yookiin barreessuudhaaf uummata danda'uudha. Kanarraa kaanee uummanni Oromoo bal'aan keessumattuu qarree fi qeerroowwan Oromoo dargaggeessi Oromoo bal'aan uummanni naannoo keenya guutummaatti jecha sabaan amantaadhaan saalaan umuriidhaan osoo addaan hin bahin hundi isaa tokkummaadhaan dhaabbachuudhaan naannoo isaa karaa ijaarameen eeguu danda'u ture jiraata. Ergaan fi waamichi dabarsinu tokkoffaan isa kana. Inni lamaffaan diina naannoo isaatti jiru. Ergamtuuwwan juuntaa baandaawwan hunda isaa jechaadha. Ijaaramee qulqulleessuu danda'u ture jiraata. Odeeffannoodhaan qaama nageenya deeggaruu danda'u ture jiraata. Ijaaramee ganda isaa diinarraa qulqulleessuu danda'u ture jiraata. Inni sadaffaan gooticha raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan dargaggeessi bal'aan keenya akkuma kanaan dura goone seenaa Itoophiyaa ol kaasu birmadummaa ishee fi bilisummaa ishee akkuma eegsisu har'as diina kana awwaaluudhaaf yeroo isa dhumaatiif qarqara boollarra gaheera waan ta'eef awwaala isaa bareechinee xumuruudhaaf injifannoo cululuqaan xumuruudhaaf raayyaa ittisa biyyaatti mil'inaan makamu deeggarsa kanaan dura gochaa turre deeggarsa maallaqaa deeggarsa horii jajjabeessuu xiinsammuu raayyaa ittisa biyya keenya jajjabeessuu akkuma jalqabeen cimseetti fufuu danda'u ture jiraata. Egaa namni kun Fiqaaduu Tasammaa jedhama hoogganaa waajjira Biltsiginnaa Oromiyaati. Egaa kan inni dabarsaa jiru dargaggoon Oromiyaa qeerroon qarreen Oromiyaa birmadhaati nu baraaraa jechuu irratti kan inni argamu. Namni kun ni yaadattu yaa'ii caffee yeroo darbe taasifame keessatti waggaa darbe jechuudha. Qurxummii balleessuuf galaanicha guutummaatti gogsuu qabnaa jechuudhaan uummata Wallaggaa, uummata Gujii, uummata giddugala Oromiyaa kan duwwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u jiraatu hundumaa irratti nama duguuggaa sanyii labsedha. Yeroo ammaa immoo Biltsiginnaa baraaraa sirna Abiy Ahmed borcuma jalatti tiksaa jechuudhaan qeerroof qarreedhaa fi waamicha taasisaa kan inni jiru. Namni kun qaanii hin qabu beekte. Qaanii hin qabdu OPDO'n akkuma waliigalaatti nama kana qofa miti. Namni kun kaleessas OPDO ture. OPDO waggaa 27 darbaniif uummata Oromoo qorqaa turtedha. Waggoota 3 darbaniif immoo warra qeerroo Oromoo diina godhatee uummata Oromoo diina godhatee uummata Oromoo balleessuudhaaf duula kaabaa kibbaa bahaa dhihaa tokko osoo hin hambisin qeerroo mana hidhaati baasanii rashansiisaa ficcisiisaa warra turanidha. Har'a barcuma nu jalatti tiksaa jechuudhaan waancha kan isaanii dhiheessachuu irratti argamanii. Egaa tarii warruma kaleessaa bu'aalee xixiqqoo argachuudhaaf jala kaattee qabsoo uummata Oromoo xiqqeessaa turte yookaan uummata Oromoo irratti duulaa xureessaa turtetu yoo jarri birmatteef malee uummanni Oromoo waamicha warra kanaa dhagahee jaraaf elii hiriiru ni jiraata jedhee yaaduun. Nureebaan kunini OPDO qofaa miti. Nureebaan Itoophiyaa guutuu nureeba jechuu jiran. Mootummaan naannoo Amaaraa wantoota uummata tolchuu qaban bu'uuraalee misooma guutuu baajjatti jirchuuf waraana deebisanii jiran jechuudha. Mani barumsaan jiru, hospitaaliin jiru, hojiin sarviizii mootummaa guutuu waraana bobbaa'edhaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo OPDO'n girrisa shane shifta jettee viidiyoo waraaban hojjeessa baate. Waggaa 3 darbe OPDO'n yoo TPLF gan 27 caala Oromoo waan adda Oromoo goote reebuu qabna. Arrammoo nu reebatti nu reebina reeban jedhu uummata Oromoo kan murteessu. Abiy Ahmed gad bahee maal jedhu jechi faranjii kan dubbasuun faranjiin nu aduu jira waan dhibii miti. Bar Itaaliifa Atse Minilikitti Itaaliin Itoophiyaa loluu jirti la Itoophiyaa lammiyya Itoophiyaa zimatu edani uummata ficcisiisan. Carraan dhumaamma faranjii Itaalii faranjii sumatu maqaadha. Itaalii moo Raashiyaa moo Ameerikaan nu aduu jira. Qumaari akkanaatiif warri ilmaan teessan gurgurtan ya gorsine san dadhabne ilmaan teessaniin nagatti dhaamadhaa geggeessa. Abiy Ahmed
ajanda tokko hin qabne jechuudha has deeggaruuf amma ilmaanuu fi ilmi nama don ta'in harre bobbaasuufiif justification qabedhe namanuu hayyuu fitadhaa bira. Yaa armaan dura waraana kanaaf ijoollee Oromoo baadiyyaaf magaala keessaa baadiyyaaf magaala Oromiyaa guutumatti jechuu dandeessa kan fedhiidhaan kan humnaan walitti qabanii gara ijoollee 70 ta'an gara waraana adda waraana kaaba. Marsaa lammaffaadha 70. Yaa 70. Marsaa duraa funaananii kaanii. Marsaa tokko qofa jechuudha. Marsaa tokkitti. Marsaa lammaffaa irratti 70 ergan. Ijoolleen sun asin deebine. Achumaan dhumte. Koloneel Taadduu jedhan suufaan ijoollee sanfaa qabatee deebine. Ijoolleen sun gariinsi biyyoo dabalamte umuriin illee warra hin geenye barre viidiyoo sin agarsiisaa turre. Ani ijoolleen Oromumti akka qayeesaa keessa hin jiran. Biyya keessoo taa'e yoo qayeellee taa'e nagaanoo qayee taa'e yookiin adamsamtee yookiin gara waraanaa fudhatamtaa yookiin shanee jedhamtee bakkee qayee keessatti rashanamte. Yookiin immoo yoo waraana Oromoofis lolte diinadhee mootummaan siyaadha. Waraana kaabaa soo deemte hireen kee du'uma. Maaliif eenyuuf duula Oromoon? Akeeka yookiin kaayyoo ittiin duulu yoo qabaate Oromoon humnoota isaa lolanitti haa makamu. Kana achi wanni jennu hin qabnu. Dhimma kanaan osoo isin cufini amma erga stuudiyoo seenne kanan argee addi bilisummaa Oromoo ibsaa baaseeti kan inni jiru dargaggoon Oromoo sirna abbaa hirree jalatti barcuma tiksuudhaaf gatiin aarsaan inni kaffalu kana booda jiraachuu hin qabu. Yoo duuluun irra jiraate kan inni duuluudhaaf qabu humna bilisummaa isaatiif qabsaa'aa jiru cina hiriiree mirga uummata isaatii kabachiisuuf bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf duuluu qabaa malee waamicha sirnoota abbaa hirreetiif kana booda gatiin lubbuun ni kaffalu jiraachuu hin qabu jechuudhaan dhaamsinni dabarsa jira kanumatti dabaluuf. Hayya daawwattoota keenya qophiin keenya odeessaalee ka Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN Horn yookiin OMN Baafrikaa irraa isin bira ga'u ka guyyaa kana kanuma hanga yoonaa turee haalli siyaasa Itoophiyaa yeroo yerootti saffisaan waan jijjiiramaa jiraati odeessawwan qabatamaa yeroo yeroodhaan argachuu barbaadan YouTube yookiin Facebook OMN deemtanii daawwatuu hin dandeessu akkasumas applicationii OMN Global jedhamu warri smartphone yookiin bilbila smartii qabdan download godhachuudhaan odeessaa fi oduuwwan OMN yeroo yeroon isin biraan ga'u jala buutanii hordofuu dandeessu odeessa keenyaarraa keessatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo jiru akkanumallee waraanni kaaba Itoophiyaa akkasumas humnooti waraanni bilisummaa Oromoo wajjiniin bilisummaa Itoophiyaa bilisummaa saboota Itoophiyaa keessa jiranii lolan maalitti akka jiran isin biraan geenye jirra gama mootummaatiin humnoota bilchiginaa maal jechaa akka jiran isin biraan geenyeeti jirra odeessaaleen keenya kaarraa kanumaan gayoonaa turanii waan daawwattaniif ulfaadha isin jenna.